Qaamni saalaa dhiiraa yoo maal ta'e lallaafaa yoo maal ta'e jechuudha osoo fedhii jaartii isaadhaa hin guutin yoo maal ta'e dadhabaa yoo maal ta'e lallaafaa yoo maal ta'e xiqqaata akkasuma jechuudha viidiyoo akkaan nama barbaachisu keessattuu warrootan dhiiraa kan barbaachisu tokko qabadhee dhufeetiin jira maaliif jennaan kan dhiironni baay'een itti rakkataati jiran akkasuma immoo kan haadha warraa isaa waliin yeroo dalagu jechuudha fedhii akkaan dabalu kan nama fedhii hin qabne akkaan kakaasuudha jechuudha kana isin qabadheetii dhufeetiin jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama harkaa fuune akkam jirtu osoo kutaa amantaan waliin qoodin jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin haadha qabu isin jecha egaa hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo har'aadha ajaa'ibaa tokko isin qabadheetii dhufeen jira viidiyoo kana haga dhumaadha nafaana tura isin jedha hordoftoota kiyya kabajamoo jalqaba irratti jechuudha subscribe like share comment godhu hin arraafatina comment babbareedaa barreessa yeroo barreessitan kan isin hin barbaachisne immoo escape gootanii irra darbuu dandeessan akkasuma immoo kan irraa baratuu fi akkasuma immoo bileeyyiin keessaniif irraa barsiisuu barbaadan video kana waliin turtii gaarii isin jedha jalan akkasuma immoo kan irraa baratuu fi akkasuma immoo bileeyyiin keessaniif irraa barsiisuu barbaadan video kana waliin turtii gaarii isin jedha jalqaba irratti waanuma mana keenya keessa jiru kan walitti finneetuma qoricha ajaa'ibaa qoricha caalu jechuudha waanumti mana keenya keessatti argamu fagoo deemne osoo hin taane kanaaf akkamittiin akka itti fayyadamnu seeraan sin agarsiisa obsaan nafaana turaa isin jedha hordoftoota kee kabajamoo kunoo akkuma viidiyoo kana agartan jalqaba irratti biraankiilii yookiin dubbaa kan jedhamu tokko firii isaadha ni qopheeffattu akkasuma immoo achi booda loozii ni beektanii loozii illee ni qopheeffattanii akkuma kana kunoo ittiin naqatan jechuudha maashinii ishii daaktutti jechuudha akkasuma mulaqaa lama sadii akkanatti itti naqattanii yeroo itti naqatan maashinii daaktuu jechuudha itti naqatanii maashinii daaktuutti naqatan jechuudha achi booda maashinii itti bantaniituma daaktanii jechuudha yeroo daaktan akkana taa'uno maashiniin akka kana gooti akkatti daaktii yeroo ishiin daaktee jechuudha fuutanii akka koobatti naqatan jechuudha qalaasaa takka kanatti koobatti naqatanii achi booda jechuudha yeroo koobatti naqnu akkuma kana taa'anii akka kanatti hin jajjabaata xiqqoodha akka kanatti jajjabaata isin maal gootanii inni keessanii kana ergoo daakne jechuudha achi booda zabiibni beektanumi kunoo kana fakkaatanii ilaala zabiib fuutanii hin dhiqtanii maaliif qulqullina isaa eeggatuun dirqama waan ta'eedhaaf jechuudha ni dhiqtanii waan tuttuqamuuf jechuudha akkasuma balfaan garaagaraa waan eessa tuttuquuf jechuudha ala keessa deema waan ta'eedhaaf dhiquu qabdanii yeroo dhiqtan akkanatti gingilchaadhaan naziifa gootanii bareechitan jechuudha maaliif waan qulqullina qabu ta'uu qaba jechuudha achi booda akka kanatti gingilchaadhaan irraa hurguftanii yeroo hurguftanii xumurtan saanatti naqatan jechuudha kanas saanatti naqtanii yeroo saanatti naqtan habhabii inni qopheeffattu habhabiin bakka hundattuu kan hin dhabamnedha wantootan amma isin agarsiisu kun hundi jechuudha waanuma mana keenya keessa jiru akkasuma immoo waan qaalii fagoodhaa barbaannu tokko miti jechuudha waanuma magaalaa keessa jirru bakka fedhayyuu haa ta'u magaalaa keessa jirru keessa argachuu dandeenyudha jechuudha akka kanatti cirtan jechuudha akkatti habhabii kana ni cirtu waanuma jechuudha mana keenya keessa jiru kan fayyadamne akkasuma walqunnamtii saalaa kan hin qabne akkaan dabaluudha jechuudha kan hin qabne akkaan dabaluu fedhii qaama saalaa jechuudha kan akkaan dabaluudha jechuudha yoo akkatti gootan fedhii keessan akkaan dabalee walqunnamtii saalaa akka ajaa'ibatti dalaguu dandeessu jechuudha kanallee ni daaktanii ni daaktan kun akkuma argaatii jirtan kana walitti naqtan jechuudha kan loozii sanillee loozii fi dubbaa sanillee fuutanii itti naqtanii akkasuma immoo habhabiilleen walitti naqna waan qopheessine kana hundaa'u walitti naqnaa jechuudha yeroo walitti naqne immoo inni daakna kuno ni daakna maashina keessatti naqneetii jirra yoo maashina dhabdanis bakka isin qabaatu dhabdanillee jechuudha bakka garagaraatti argachuu dandeessan waan ta'eedhaaf akkasuma immoo
maallaqaan fa'aa kan daakkamuu ni jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Waanuma nama dhibduu miti. Akkasuma immoo maaliif jennaan namoonni hedduun kiniina fayyadamanii kiniina rakkoo gurguddoo irra geessistee namni kiniina kanaan ala jechuudha walqunnamtii saalaa dalaguu hin danda'u, fedhiin qaama saalaa isaadhaa hin jiru. Akkasuma immoo yeroo qaamni saalaa isaadhaa akkaan lallaafuu fi akkaan jechuudha kan hin jabaannedha jechuudha. Akkas taatee jira waan ta'eedhaafu namni waanuma mana keenya keessa jiru waanuma nuti fagootti hin barbaanne tokko jechuudha walitti finnee jechuudha. Wanni hundinuu ni jira akkasii bira jiru ni beeka, laakiin immoo itti hojjetuu fi itti hojjetuu dhabuu akkaataa itti hojjetan sin agarsiisaati jira jechuudha. Waan kana yoo ati jechuudha ganama kooba takka ganama kooba takka haga jechuudha guyyaa torbaadha yoo kan hojjetu ta'e yoo xiqqaate guyyaa torba jechuudha haga guyyaa 15 yoo daladde bareeda jechuudha. Achi booda ati jijjiirama ajaa'ibaa kan osoma ati ofirratti hin beekin jechuudha kan jijjiirama addaa ofirratti arguu dandeessudha jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan irraa fayyadamaa isin jedha. Kan beektan ni beektanii kan hin beekne jechuudha. Irra baay'een keenya waa'ee fayyaa kanarratti jechuudha viidiyoo waa'ee fayyaa kana yeroo dalagne kan kolfuu fi akkasuma immoo akka qoosaa tokko godhatan ni jira. Maaliif jennaan jechuudha nuti waan beeknurraa akkasuma immoo waan nama fayyadu tokko asirratti maxxansaatee jira malee waan nama hin fayyadne tokko hin maxxansu. Amma boodas hin maxxansine innis hin maxxansu tuni tana fakkaatti. Kanaaf irraa fayyadamaan dhaamsa kooti akka kanatti kunoo yeroo buufattan akkatti itti fayyadamuu dandeessanii haga guyyaa achi booda ati korma taata jechuudha. Haga guyyaa 8 ilaal haga guyyaa 12 guyyaa 15 guyyaa 8 guyyaa 7 haga kana dalaguu qabda jechuudha. Waan rakhishaa waan qaalii miti illee jechuudha. Kanaaf irraa fayyadamtanii walqunnamtii saalaa akka ajaa'ibaatti geggeessuu dandeessu. Obboleeyyan kiniinaadhaan hin fayyadamina rakkoo gurguddoo isinirraa fida waan ta'eedhaaf jechuudha. Kiniina ofirraa dhaabaa, kiniinaan hin fayyadamina. Kan qaama saalaa dhiiraa kan akkaan dheeressuu fi jabeessuu fedhii qaama dhiiraa akkaan dabaluudha jechuudha. Kuni kana yoo gootan gonkumayyuu yoo dhugaa dubbatan jechuudha. Yoo dhugaa dubbannu ta'e gonkumayyuu ati korma jechuudha. Akkaan fedhii si dabalu waan ta'eedhaafu waanuma xiqqoodha. Biranqiliidha, firii isaadha, akkasuma immoo loozii, habhabii kanumaan jechuudha. Uma xiqqoo tana walitti daakteetuma ganama dhugda jechuudha. Yoo ka dhugdu ta'e ati korma taateetii jirta beeksiseen jira. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon har'aadhaa keenya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan jiraadha. Turtii gaarii.